Humni addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni faannoo qindoominaan Oromoota Walloo irratti lola bananii jiran. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan yeroo ammaa kana qonnaan bultoonni Walloo haleellaa qindaa'aa irratti baname kan ofirraa ittisuuf yaalii cimaa taasisaa jiru jedhan. Walwaraansi cimaan humna addaa Amaaraa fi faannoo haleellaa banee fi uummata Oromoo Walloo gidduutti adeemsifamaa jiraachuu dhageenya jirra. Namoonni nagaa hedduun haleellaa qindaa'aa humna addaa naannoo Amaaraa fi faannoo kanaan ajjeefamuu jiraattonni bilbilaan OMN itti himanii jiranii yaadi isaanii kunooti. Naannoon Amaaraa liyyu haylii isaan irratti bobbaasii engaddaas akkasitti maatii fi ijoollee dubrallee nadheen waan jiru nu jala xiyyiitiin cafaa oolanii ammallee lammeeffaa har'aas kunoo akkasumatti nu marsanii bulanii subii ganamaa laafoo kan nu jammaran diishka fi matarayyaasiin ijoollee fi sa'a nama walirratti nu qabanii magaalaa naannottuu jaamtu keessatti wasanquuru kan jedhamu liyyu hayliin irratti achittis buusanii dukkaafni subirraa qabee kunoo namni mutuutti jira. Dhumne irra obboleessa kiyyaati wahuu namni gartee dhukkaasa nu hiyyeessaa xiyyiitiin qabne naannoon Amaaraa xiyyiitii fi nyaata itti guuree akkasitti kunoo nurratti bobbaasee akkas nu godhu jira. Amma kunoo hin dhageessa qawween dhukka'u jirti silaa eega ganamarraa qabee haga ammaa nutti dhukka'utti jirti. Lola cimatu kara shaaroobitii wasanqurqurirraa lola qindaa'ee lola addaa naannoo Amaaraatiin meeshaa ammayyaadhaan hidhateetu deemaa jira. Yeroo ammaa kanatti nama Muusaa Jaamutuun du'ee jira. Kan Arbiyyee Jaamuun madaa'e. Karaa magaalaa Sanbateedhaa magaalaa Guddittii Jiillee magaalaa walakkatti lolli banamee yeroo ammaa kana dirmachuun walirraa dhaabbatee ergaa bari'ee kara wasanqurqurru dirmatuudhaaf namni karaa maddii Jiilleerraa kara Shaaroobii dirmachuu jalqabee ture. Harma dhufu karaa lola isa ganama jalqabee irratti sanirraa hanqisuudhaaf magaalaa Guddittii bulchiinsa aanaa keessa jiraatu walakkatti lolli banamee humna addaa naannoo Amaaraatiin lola cimatu magaalaa keessa deemu jira magaalaa Sanbateedhaa. Kallattii hundaan lolli deemaa jira. Magaalaa naannoftuudhaa akkasumatti inti jira. Magaalaa naannoftuudhaa kaleessa waraanni humni guddaan bu'ee efa seenee ijoollee muraasa efa qabee fixanii dhiisanii hanga nama 8 maqaa kanan seetuquu danda'u jira jechuudha. Kaayyoon isaanii Oromoo Walloo godina saba Oromoo jaamu kana dhabamsiisa godhanii qulqulleessuudha kan barbaada Walloo keessaa wama Oromoo jaame wama maqaa godina Oromoo jaamu kana dhabamsiisuudha. Kaayyoon isaanii Asham harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Giddu galeessa Oromiyaa fi Oromiyaatti walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru ammaachaa dhufu maddeen dirree lolaa himanii jiru. WBOn zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Adaa Bargaatti WBOn zoonii bahaa godina Harargee bahaa fi Harargee Lixaatti lola gaggeesseen waraana mootummaa irraan hubaatii guddaa gahee akka jiru himee jira. WBOn zoonii giddu galeessaa Cibraan Jagamaa badhaanee guyyoota lamaan kana godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo gandoota hedduu keessatti lola eegalee waraana mootummaa irraan hubaatii cimaa geessisee akka jiru beeksisee jira. Lola kana WBOn loltoota mootummaa hedduu ajjeesuudhaan meeshaalee waraana danuu irraa boojuus ifoomsee jira. Odeessa birootiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo ammaan tana lola gurguddaa kallattii sadiin Shaggar Lixaa keessatti eegaleen tarkaanfiilee jajjaboo fudhataa jiraachuu odeeffannoowwan bahaa jiran ni mul'isu. WBOn haleellaawwan jajjaboo aanaa Adaa Bargaa naannoo magaalaa Oliinkoomii fi akkasuma immoo Karkarreessaa fi Odaa Gandaatti loltoota mootummaa irratti fudhateen hubaatii guddoo geessisu beeksisee jira. Meeshaalee waraana gurguddaa danus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola kanaan gonfatee jiraachuus ibsee jira. WBOn zoonii bahaa godina Harargee bahaa aanaa Gooroo guutuu araddaalee hedduu keessattis lola waraana mootummaa wajjin adeemsiseen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuudhaa fi hedduu madeessu WBOn beeksisee jira. Liguddaa WBOn gaggeessaa jiru bahaan lixaan akkasuma kaabaa fi kibbaan ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadittis ibidda gurguddaa qabsiisee jira. Ibidda kana mootummaan Abiyyi Ahmad jiddoo taa'e qanqamachuuf qophii yoo ta'e lola kana itti haafufu kan jedhe ammoo waraana bilisummaa Oromooti. Oromoo fi Oromiyaadhaaf nagaan kan dhufu mariidhaanii san ta'uu baannaan ammoo mootummaa Abiyyi Ahmaditti ibidda qabsiisuurraa if duubattis hin deebinu. Humnoota isaanii barbadeessine Oromiyaa keessaa baafne uummata Oromootii fi Oromiyaas ammoo haara galfachiisuurraas if duuba hin deebinu jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn mootummaa Abiyyi Ahmad akeekkachiisuurratti argama. Humnoonni mootummaa Abiyyi
Abiyyi Ahmad danuun lixa Oromiyaa fi akkasuma kibbaa fi gama kaaniin baha Oromiyaa bakkoota garagaraattis bobbaafamanii akka jiran kan imamaa jiru. Lola guddaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin guyyaa lamaaf walitti dhaabanii gaggeessaa jiraniin humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra kisaaraan guddoon ammanan jaamnis gahe akka jiru iccitiin jajjabduun bahaa jirti. Waboon bakka maratti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuudhaan addoota lolaa marattuu injifannoo gonfachaa jiraachuunsaa kan himamu. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis bakkoota murteessoo irraa buqqisuudhaan bakkoota barbaachisoo qabachaa akka jiruu fi akkasuma hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraas gonfachaa jiraachuu beeksisee jira. Erga waraanni